Garuu akka bitti ijoollummaa irraa eegaltee butaan tiffatta. Hin dandeemu osoo hin cufannee haxxish jechuun hin dandeemu. Haxxish jetta akkasii gajjattee. Namni hundi butaan taa'anii uffata garuu. Tolega akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Afranqaloo Digital Media sagantaa keenya qorreen biyya alaa fi biyya keessatti daawwachaa jirtan kuni sagantaa kana beektuu laata hanga xumura sagantaa keenyaa nu waliin turaan afeerraa keenya. Hayyee kan isin waliin turu akkasuma Annaasir Huseenii fi akkasumas Faayiza isaanii waliidhaan ta'uudhaan wantoota tokko kan nama dinqisiisan qabannee isiniif dhiyaanneet jirra akkasumas mee Faayiza waan si bira jiru waan qabatteerra takka lama nuuf jeetii akkasumatti waliin haa itti fufnuun isin jaa. Tolegaa wantiin qabadhee dhufe waan nama ajaa'ibsiisu biyya Kooriyaa keessatti bilbila daangaa biyya isaaniitiin ala irratti bilbiluun yakka akka ta'e. Okay, biyyoota Kooriyaa keessatti biyya isaaniitiin ala bilbiluun yakka jaa. Yakke. Kun jechuun Kooriyaa kaabaa maal akka ta'e akka mataa keetittis ni beekta. Kooriyaa kaabaa jechuun amma tuma kiyyaaf as keessa taa'ee isaan hamachuun barbaadu. Nageenya istiidiyoo keenyaa kanaaf jee uummanni Kooriyaadhaa mootummaa isaaniitii wajjin hariiroon isaanii maal akka ta'e ni beekta. Kan asumatti yooniin gabaabsee irra wayyaan jaa. Kanaafuu waan na bira jirurraa mee takka lama sii tuqaa. Namni tokko osoo waggaa 25 fi isaa olitti fuudhee yookaan heerumee carraan bultii isaadhaa walii fuudhaa parsantii 60 inti qaataa jira. Kun dhuguma waan ajaa'ibaati. Kun dhuguma waan ajaa'ibaati akkuma atu baantu maaliif jennaan carraan dargaggummaadhaa meebii wajjin turuu dhabuu danda'a. Garuu eega takka karaa gaa'ilaa ammaa hoo gara jireenya dhugaadhaatti achi tarkaanfachuudhaaf gizee yaaddu waan daangaalee qabu jira kan si qabu kan wajjin jiraachuudhaaf karaa si wajjin akka tarkaanfattu si taasisu so san carraa hedduu waggaa hanqaatetti kanallee turuu dandeenye jeetii yaada maaliif sababbiin kanaaf dhuguma guutumaan guututti waan kan ni dhugoomsitaa ni dhugoomseen akka hayaatti hedduu takkaan dhugoomsa maaliif jennaan wajjin turuudhaaf carraa qaban because duraan wajjin waan jireenya dargaggummaa dabarsanii jecha wajjin jiraachuudhaaf illee maybe gaa'ilummaa isaanii waggaa 20 achi waan dabareef jecha xiqqollee hojii turuu danda'an. Biyya Iskootlaand keessatti namoonni karaa deemu balbala mooraa manaa isaatti dhiyaatu seenuun fincaanuuf yoo gaafate dhorkuun hin danda'amu jaa. Biyya san keessatti namni karaa deemu hundinuu dhufee fakkeenyaaf fincaanii barbaades gaafate ati dhorkuu hin dandeessu. Kun dandeessu. Kun seera bareedaadha jeetii yaadaan akka kiyyetti maaliifi Oromoon woo karatti osoo karaa deemu jirtu kararraa mayxee bishaan gaafatte aannan ishee baafti. Dhugaadha. Kun immoo addunyaan guutuun seera mataa ishee qabdi. Ana akka kiyyetti seerri kun seera bareedaadha. Fincaan waan nama dhoowwamuu miti. Godii fincaanii hottee waan gaariidha jeetiin xumuraa. Bareedaadha. Kan itti aanu immoo ilmi namaadhaa osoo ija isaadhaa hin libsatin yookaan hin cufatin haxxifachuu hin danda'u jaa. Ilmi namaa ija isaa osoo hin cufatin haxxifachuu hin danda'u. Yaaltee taate amma dura yaale. Yaaleen beeku kanaan maal rakkoo qaba. Maal rakkoo qaba kanaas matti mee biyyaaluu dandeenya maaliif jennaan. Dhugoomsuu dandeenya. Mee ati yaali ana yaalu mooti. Hin dandeemu osoo hin cufannee haxxish jechuun hin dandeemu. Haxxish jetta. Kanaaf guutumaan guututti 99% dhugoomsinee fi jirraa jechuudha. Akka hin danda'amne. Kan danda'amne. Waan ajaa'ibaati. Okay. Biyya Kanadaa keessatti magaalaa Oshuwaa keessatti mukkeen magaalittii keessatti argaman irra wahillee dhaabuu hin dandeessu yookiin waan takka illee irratti lafaniisuu hin dandeessu waan takka illee goonuu hin dandeessu mukkeelee achi keessa jiru tuquullee hin dandeessu jaan. Biyya Kanadaa keessatti mukkeen argaman magaalaa Oshuwaa keessatti mukkeen argaman itti waafaniisuu hin dandeessu. Kun jechuun kunuunsa biyyoonni guddatan kunuunsa ilma namaa dabree mukkeenii fi bineensotaaf qaban hedduu nama ajaa'iba. Mukkeen akka namaa caalaa kunuunfamuun kun dirqama addunyaan guutuun irratti hojjechuu qabu jeetii yaada akka kiyyetti waan bareedaadha hedduu gaariidhas. Kan itti aanu biyya Taayilaand keessatti namni kamiyyuu butaantaa osoo hin uffatin manaa bahuun dhoowwaadha jaa.
dhugumatti kun waan nama dinqus miti maaliif jennaan ilmi namaa hundinuu addunyaa irratti kan butaan ta'an uffanne hin jiru biyyuma fedhettu addunyuma hunda gubbatti kanaaf walumaa galattu butaan ta'u uffachuun seera biyya hunda Thailand santeen seera addunyaa seera ilma namaati jettee itti amantii waan sirriiti seeruma ilma namaati kun seera Thailand bichaa sun ta'e seeruma addunyaa guutuuti namni hundi butaan ta'an uffata garuu san si harkee beekan sun ta'een akka uffatu beekan uffanne ana kan beekutti ilmi namaa hundi butaan ta'an uffata jeetiin beeka garuu namni وقام يقرأ فقاتي فوتو يقلتي أنا بيو وقام يقرأ خير كان فوتو يقل I think وقال لما سدير راي قال فوتو يقلتي تنجرانا فكات قالوا أكبتي جولو ما راي قلتي بوتانتي فتا أتيمو خا قريب بيا خسانيف تولي أي مالت تانا ناصري قافي ناسي قابا قافي سي قابوسان فكينيا في قاف مبير رابات الرايقلي هنك أبي خنا مصري لفتوتي مدنو سيمودة تخيسة تكتأت يادتو تأتي يعني ويادتو يادت اللي هنقا مدنو ليه دون مدتي مدنو الرباية هميدين جرا اوكي خونيمو مدنو أدنتي تاتي يروم بي سودان جرو سوداني را يروم بي خنا نفوتيمو نمني نتي برتي بوني وخانو نقبله مال نجى بيجانا را بيجسان ديمون أكنا ما ليفتين ديمو تين نجى ليفتو ما أنت نجى ما ليفتين ديمو أنا سكر ما تين فرد كروم ما ترتيبو يا خد شني ترى بس وقتها كان كباتين ليفتين ديمو جت بس وقتها كان كباتين ديمو كنواني يرو تكلي نرام فرنيدا مدنو لي برادا هدو هميدين جا أما أفكانوان أكا مدنو تسيفين tole kabajamtoota fi daawwattoota keenya qophiin arraaf qabannee dhiyaannee kan isinii waliin ture kana fakkaata. Qophii kana dhiyeessee kan isinii waliin ture an Naasir Huseenaa fi akkasumas Faayizaa isaanii waliidhaan ta'uudhaan hanga sagantaa biraatii wal agarruutti nagaan nu tura.